من هذا في المال والله رد ما والله ندور. ده. يعني والله لك يا يوم بينك كما يسين قباتتني واي ما كي دبت بيتشا والله الرفد أصلي كيو جد وان بدي بسوا والله وان دقيقة صد ما دراسو إنه في الده atakas naan jettee jechuu kiyyayyuu even ani remember iyyuu godhu waan sawweta duuba deebi'ee jedhee ture daqiiqaa 30 booda koomentii ilaalte wallaahi laazim daqiiqaa 30 booda koomentii dhimmi sun cufamee qaata waan biraatti tarree khaliifaan tokko seenee taphannee dhimmi sun eegatee koomentii ilaalte akkana yeroo sammaa naan jette akkana naan jettee turte naan jettee bira yoo deemne waan isiin naan jettutu caalaasli wallaahi ani jalqaballee ani na beeyta ummata kooman ummata waa deebiillee deebisu amala kiyyaa mitillee hin deebisullee namaanillee waan hin jedhu yoo waa jettetti kaseen nu taate haquma tana yoo isiin waamee kanaan jette yoo waa jettee kataatu ati bar veeloo adiin uffatini veeloo diimaa uffadhu mataa si baqa isaa dhiini kee akka irraa mul'anneef ishii naan jette yoo jedhe kanallee ahimadhu anillee dhufe har'umamaan naan jette shugguxii bitadhee si eegaa si ajjeesa mataa si dhayaa naan jette yoo waan jettee ta'e jechuudha. Kanan jenne hin qoosaa yoo kajattu taate dhimma kanarraa anillee hin qoosa ka. Maa nama biraatii qoosni nayyamama anaaf hin nayyamamu. Okay. Ila amma ashitti maal beekta ati faati adda adda ashitti. Nije tokkoffaa yeroo jecha kan jettu ani yoo na argite kaan hin beeku si dhageeffataa ture si jala ture mubaarakii giiftii fi kennaa jira. Afaan illee dubbadhe asli jecha sana lafaa ka'ee hin jenne. I'm sorry. Jecha san isitu maal naan jedhee gaafa kaayiroo dhuftee naan jedhe anatu maal jedheen gaafa duraa si ajjeesaa isiin naan jennaani ani barsi sodaadhaa mana keetii waan dhuguu jedheen anatu silaa mana kiyyatti waamaa naan jette no mana kiyyatti illee na waamuu baattu ibin kaafteeriyaa ati seente jedhaniyyuu haqoosaa bara gaamma kaafteeriyaa ati seente jedhaniyyuu seenee waan dhugu si sodaadhaa qorsa wayii keessa naa buusta jedhee sodaadhaa jedhee because si ajjeesa naan jedhaa jirti sila ana akkas jennaan maan naan jette Suudaanii bira dhaqaayyuu Suudaanii irraa qorsa sii fidee si ajjeesaa naan jette. Warabbal kaaba sagaleen sun waraabamee jira. Isitu jalqaba waan maqaa Suudaanii jedhu iyyuu natti fide. Suudaanii bira dhaqee qorsa fidee si ajjeesaa naan jette. Okay, ati Suudaanii biraa qorsa fidda jedhanii miiree si jedhee akkas jedhanii jedhee. So maal jechuu ni qabaan? Kama waa'ee masuudhaanii amma ina dubbiin uumaa hin beektaa ashitti. Akka anti jaaladhu si kabajuun beekta. Namatti waan jettee kana miti karaa keessatti waggaa lama dura waan silaa lubbuun namaa baaftuyyuu akka karaa keessatti hin fidhan yaadattamoo yaadattu. Nama lubbuu wal ajjeesuyyuu miseenjarumaan oolchee miti anamatti kun Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu waan bade san hin beekta. Karaa tokko hin beekne naaf waan san malee. Ila anamatti nama waan baay'ee wajjin dalagee waan guddallee sattaree garatallee wal biraa qabu dubbii silaa miidiyaa kana baatii meeqa ajandaa ta'u nama dhoofee bira taree beeku jechuudha. Kanaaf jecha atiin isii waliin jettan rakkoo miti. Namni qosallee waan baay'ee waliin jira. Homaa rakkoo miti boruuf taanillee isillee siin jetti atillee hin jetta namni birallee siin jedha atillee taatu no problem. Garuu jecha mana Suudaanii san namatu naan jedhee kan jetteen gizee ati jettuun anuu gurra kiyyaan dhagaye. Ati isin siin jennaan jettee immoo qabri kasee eeggatu namatu keessan dhufee haati faatee mana siirii mana Suudaanii oolti siin jedhe. Tanuma qofa barbaada. Yoo waan jecha keessana haasoftu taate kana sitti namni keessaa waa baay'ee jedha. Of eegi nama jedhu jira. Mucayyoon tuwweta hunda waan kee dubbatti. Yoo ani haadha faatee wallaahi laazim wanni marraa jaalladha dhugaa sitti hima. Dhimma takka ittiin qabu. Even live isiillee hordofuun jaalladha. Yeroo hundumaa illee barreessaa fi jechuun adada an live isi join godhuullee diina kiyya bahii jetti baqa an jecha san ittiin deebisu. Isiin nama hangafa kiyya ta'uu dandeetti. I don't know sunillee booda dubbii kaasaa booda hangafa naan jette jetti. Baqa nama an kabajuudha. An deebii isii miti haadha faaxetti miti an namuma kamittuu deebii hin deebisu. Ati yoo kana beektu taate asli. An dubbiin kunuu haga goytuma dubbitti dhufuuf jedhu yoo achumarraa because an ajandaa akkanaa kana ta'u an gadi bu'ee akkana jette kun waan hin fakkaanne indoom nayyuu hin madaalu wanni akkana. Osoo haganumayyuu dubbiin kun hagana ka'aa beekeeyyuu hagasumayyuu dubbachuu amma maalinni dogongori kiyya guddaan isima waliinuu geestii taphachuun dogongoraa laata. Hagana hunda of gaafataan. Taphnummaan jalqaba taphanneeyyuu dogongoraa laata. Even waan isiin jettu keessattuu ani akka jechi kiyya xiqqooma isii waraannetti wallaahi akka udu'aa eeggadha. Wallaahi akka udu'aa eeggadha asli amantee amanuu baatte.
أما كرجونا بقى عشتي أكرجون جيتشنا ما ديشه أنا نعم تامتي أكن صبنا إن بيتامي Ani bar jecha nama ammallee dhiise amma bar إيش isiinuu gabbaatee waan جيتشنا ما beektu iyyuu ديشه jettu iyyuu an bar أني deebii أني kan deebisuuf تيفاتي misgaana فاتي jettee kanarraa والله argattu. بربادو بلا إذا لما والله بدري فكاتي فامزا والله تاني بربادو أكن مود ور تيك تاك راكون أجندة تقول أتواني بربادو أنا نعم تامتي أكن أقام له سبب بيت namni barbaade waan fere keessan sinaa jiru inshallah yoo fere hamzaan keetuma barbaade sinaa jedhu na amantaa miti waa'ee olola miidiyaa irraa namni namatti oofuu kanarratti Okay. okay miti yoo sinaa yoo lakki Yaa waa'ee haadha kanatti sin amanu sin dhugaa amanu dhugaa dubbata. in amanta moo amantu Yaa si amanallee shilaa. ayye erga na amante haati faate wallahi yoo barbaade maa hamzaan sin hin jenne nama biraati miti jaarsa kee hamzaan maa sin hin jenne haati faate tokkoffaa wanni akkasii jettee malee qabatamaa namni waan akkasii godhu as hin jiru Suudaanii jira jedhanii lammaffaa nama bakka manuma nyaatatu yoo wannoo jette bakka yoo mana nyaataa Oromoo mana takkaa lamaa wayii malee mana biraa hin beeku. Magaalaa kana keessa barachuun amma namni biyya kana waggaa 5 waggaa 6 ture bakka aduu seentuun hin baatuun hin beeku. Kaayiroon biyyi kun xamaman nama waan akkasii beeku miti qulqulluudha afaanumaan asirraa waa haasofti gadi buunan dagatte. Nama akkasitti qulqulluudha qalbiin isii qalbii daa'ima akka oolu Okay, koffatte okay. kana. Asli yoo akkas Hamzaa jettee tokko qabdu Hamzaa keetii qabdu okay, nama hamtuu tokko tokko naan nama qabu. gara Akkas jedhee yaadaanillee hamtuu tokko. Ambar akkasuma waan wallaahi. himachuu qabu kumaatama qaba. Garuu ka hamtuu takka naan qabdu jedhee dhiise ani bara hamtuu takka isiin naan qabdu jedhee dhiise. Ishii ani yoo amma si ajjeesaa naan jettee shugguxii si fudhadha naan jettee qorsa si nyaachisa Suudaanii irraa fidee naan jette jedhee yoo sitti madde hoo kana ishii maan naan jettaachi. Anillee haa himadhu kan waan isiin naan No, jette hin caalu. abbaabaanu. Sooti Atillee waan suni maa akkasii abbaabaanu yoo laa isin yoo shugguxii caalan bitadha biyya. siin jette kilaashii bitadhee dhufaa jedhin shigireen lama. Shugguxii Leeshee bitadhee siin abbaa jette maaliif kiyya abbaa baalii ta'uu dhabee ka isii abbaa wayita ka isii jedhamu abbaa baalii ta'a wayita kiyya jedhu ammoo jecha dhugaa maaliif ta'a? Isii amma jecha jedhu kudhannaan jecha takkatti narraa dhagahuun maaliif itti ulfaate? Sanuu eega dubbii san tartee ajandaan meeqa dhufe koomantiidhaan dubbiste ati jecha san akkamitti jette akkamitti hagas takka isiin hagas takka dubbii san qortee ol fiddee waa meeqa naan jettee jechuun ka isii abbaa baaliidha wanti isii yeroo hunda qoosaa kiyya yoo takkatti illee ani waa jedhe jechu sun siireesiidha. akkas miti laa inni ammaatti mushurraadhaan. Haati taatee nama noormaalii aga ammaa bultiin qabatiin tokko. Sigalee riyaalitii wanni lafa jiru namni baay'een akka beekutti akka waan haati faaxetiif hamzaan waa walitti qabadeeti garuu akkasii miti jarri lamaan obbolaadha qulqulluudha. Miira namaa kana samoonii isin wal fuutan san namni hedduun sabbarsiisuun isii suuraa olii ga'oofuun uf jala eeguun mala beekta. Yoo amma namni waasi godhe akka hin taane taata beekta namni. Halkanii guyyaa waan namni suuraa keetiif ka isii wal bira fidee kaamsaatiif ka isii wal bira fidee olii ga'oofaa tureef isaan maataan seetiriginaat. Ittala dubartii takka bara. Ani bara osoo bara ani isaan Itti maataan dhagama. jedhee osoo dhagahu baadde bara. Yoo gubbaan mushurraan itti dabaltu baay'ee kan nama sanii caalaa haadha dhimmaati waan taateef ati itti dhagama dhugaan jiru kanuma. Kanaaf ati irraa guddadhu haati faatee obboleettiteeti obboleettitee asirra guddaati haadha faatee finnaa ooyifin tarabbiiti hamzaan keetii wata irraan qabdu ooyifii walii gootanii atillee hamzaa kee fudhatee feetu dubaayii geeffatte feetu bira dhufta jidduun teessaniif jidduun haati faatee amaana akka taatu barbaada asliin keessa. Si ta'e ashitti. Laali asli an jalqaba laal an ammallee dhimma takkallee irraan qabu wannummaa walitti nu fidu wanni takkayyuu hin jiru dogongorri guddaan dhiifama gaafadhu yoo jiraate jalqabumayyuu akkamitti wajji jechuun ani qulqulluudha kaan waan isin jettullee qoosa si'a wallaahi qoosa osoo hin ta'in nama si ajjeesanaan jedhu bar geemii isaa jalaan qabu qoosa si'a waa hunda qoosa si'a. Jecha isii irratti akkamiin maanoo na tuusisuuf akka isiin tattaafattu bakka sun adabbiidha jedhee dhiisaa adabbii maanoo tuusisuu wayii waan isiin tattaafattu okkee yookaan itti dhagayameeti wallaahi tarabbi na argu jechuudha okkee haa ta'u sunillee waan isiin naan jette takkatti irraa kompliin godhaan jiru waan takka it is okay garuu amma laali wanni an dhiifama gaafadhu jalqabumayyuu isii wajjin taphachuun turree laata indogongoree laata. Akka sababa kiyya namni ajandaa uumuu hin dandeenye dogongora kiyyaan sirreeffadhaam soorii yoo uummata mufachiisee turellee
dhiifama waan dogon isin dogongore yoo qabaadde ani siidhaan aarii takka walitti hin qabu bakka ani waan takka walitti hin qabu tis okay ani si waa jetteellee waan feete jetteellee gadi ba'ee deebii nama deebisuu miti ani hin beektaan namni fedhayyuu narratti duuliyyuu deebii nama deebisuu miti gaafa dhiyoo sana mucaan keenya kabaalee sun iyyuu ameeqa jedhaa bayillee guyyaa takka gabbayee waan jenne gabbayellee waan jedhu yoo achi sanarra eedu taate wallaahi hin jedhu nan because uumama kiyyaa miti waan namaan jechuun yoo guddatte dhiisuu malee waan jedhu afoon alillaa jedhi haadhuftu ati fadha ishii hangafa keeti obboleettii teeti biyya baqaa keessa jirti siigal akka keeti miti bar waa hunda laaluu qabda bar ashitti smart ta'uu qabda bar ishii ammallee dubbii qalli keessa ira biyyuma keenya keessatti baree baluun kun waa nama goosifti yoo jiran beektaa namni du'a keetiran dhaabatu beektaa jecha biraa waan fetootiin jecha namni sitti naaru siigalee baazii aangil tara jiwaanchi ishii itti dawalan mana Suudaanitti waanatti godhuuf jettee onlaayinii irratti waan jette san naa himtu jette haati faaxee keessan isin araarsan jenna. Maarree doktorri kabajamaan akka keessanii osoo jiran namni wal dhabee nafu. Nu ammoo du'aa'iin isin jala jirraa. Amma dubbii shoortikatii ogoonuu. Shoortikatii waan tokkoon isinii hiika doktoriyya mammaaksa tokko isinii hima. የገደሌ ባልሽ የሞቴ ወንድምሽ ሀዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ ሄዳ ቤት አወራ ማራጎን አሽቲ ሀቲፋት ኤሌ ጀቴን ተብታቲፍ ተምርጋቲ ጆሌቴና ኦቦሌየንቴና ከበሌሴን ኢስን አከ ዶክተሪቲት ላል አከ ነም ረቢ ሶዳቱቲት ከበሌሴን በሌሲተ ጀዳኒ ከእቲ በሌሰኒ ሲያርገ ዱጋቴ ጀዳኒ anamma bar gara qabadu dhabe ashitti illee jaaladha haadha faaxe illee jaaladhaa fi malee silaa karoorri osoo jara kana ta'uu baatte kabadii qabu irra gaxaba beektaa ana biratti garuu ijoollee badii barka namatti maniif aanamni baduu fi miti aanamni sirraa'uu fi doktor ani wallahi isa dhugaa rabbi ahun enee gaa dura yaa xaffaa irra gaxan anamma ashitti illee baay'ee jaaladhaani haadha faaxe illee baay'ee jaaladhaani kanaaf furmaanni jiru haati faaxee obboleettii hangafaati ashitti xiqqoodha jaarsallee qabaattu sorry jechuun ingiliffa yoo afaan oromootiin tolfaate haadha faaxee dhiifama gaafachuu an dhageeffataa ture guyyaallee murtee kana waan dhageeffatte sanirraa maaltu sitti bade rakkoon qabu nama rakkoo qabu himi wallaahi ani sitti naaru ani waan ati naan jette wayita waan tokko jettu gadi qabde maal hubatte laayivii guyyaa deemaa oole sanirra isaanii dubbii nama badu argite moo la haasaa isin waliin jejjettan deebisaa walii deebisaa shugguxii bitadhaa jinnii bitadhaa sanii mi'ane kaawwannoo bakkeen itti dubbiin kee naa ta'uu dide maal beektaa barreeffama kaati faadhetuun jedhinaan ka ofii kiyya sammuu keessa na seenetitti hima hamzaa gaafadha jedhee yeroo dhabe maa ashitti keessa gaafadhu addaan nabaa siyaan jedhe barreeffama guutuu waa'ee kee haasa'u keessaa wanni na sodaachisee haati faaxee mana Suudaanii ooltii natti himanii wallahi billahi jette kakatte gurra kiyya kanaan dhagayaansa dhageeffataara. Yaa suni barreeffama fiidiyoo naan jedhan barreeffama wayyoo fide sanillee bar dubbii biraa kaasa. Isitu amma nu nama haadha faaxee ashitti amanuuti ila amma sila akka osoo si ta'uu baatte nama haadha faaxee mana Suudaanitti argisan fidii siin jedhe nama sanillee fidii. haadha faaxee mana Suudaanitti miti mana Oromootuyyuu wallahi yoo mana nama 3-4 taate malee hin beektu mana Suudaanii miti maa wajjin as jirra kun hamzaan keeti miti gaafadhu mana hamzaatuun beektu mana abdiituun beektu haati faaxee mana mubaaraki mana kiyya mana reeditti kabiraa manni isiin beektu allahu alam yoo intala durbaatti yeroo tokko tuktukiin dhokatanii faa bakkee shalaw jedhan wayii jiraate tuktukiin taaksii qabatanii dhaqanan hin beeku malee wallahi hin beektu. Mucayyoo mana Oromoo ituyyuu mana nama 10 hin beekne nama 3-4 itirra hin beekne mana Suudaanii oolti jechuun sirrii miti kuma qaballeessaa hira itti qabuuta isa dhugaa rabbi haa xaffaash bazilaa hin balleessine yoo jiran homaa wanti sii godhu qabu wallahi. Ishi ati ka isiin waan naan jette hoo maal laallasli ka isiin qorsa Suudaanii irraa fides bakki sun maan dubbatamne hin jenne san.
ati maasan hin dubban qorsa Suudaanii irraa fidee si nyaachisa wayita sin jettoo ishii eessa Suudaanii gaafa wayita san akkamitti barte akka qorsa Suudaanii hin qabdu. Jaarsota eenyu fa'aa ol fiigachuu ayii haa jaarsonni kottu dhufeen isin ilaaltu. No, wallahi asli ilaali hedduu takka si jaalladha si kabajalleedha. Doktor Khaliifaa fi wannaa fa'aa fidi warra sodaadhan isaallee warra akka abdii hukumee fa'aa nama yaadaa kanneen Jamaal Godiifaa fi dubbii sirraa fixa jaarsa wayituun fidin hin barbaachisu. Wanni atama barbaaddu haadha faatee laal dhimmi dhiifama na gaafachiisu hin jiru. Garuu yoo dirqama gaafadhu even namni biraan aan jechuun hin barbaachisu. Ati bichaanuu okay ati isii rawayyaa gaafadhu dhiifama okay haadha faatee I'm very sorry yoo jechaa sitti darbe. Jalqabumayyuu live mayyuu si wajji maanuu haasa'uunu dogongora kiyya guddaa ture. Waasiin jechuu miti. Live maatina ergiteeyyuu si jalaayyuu qabuun I'm really sorry. I'm really sorry. Kunola dhiifama yoo taate minum jaarsa wayituun barbaachisu. Atuu jedhinaan jedhe ani laal nama hiree eeggatu. Nama ብዙ የሚያሳስበኝ ነገር አለ ዋባኤን ዋና ያደሱ ጅራ ወኒ ቡልቲቲያት ያፉ ያደ ጉዳ ከሰ ጅራ አና መጃላለ ከሰ ሴኔ ራታ ያጅሩ አመረቲ ዮም ለርጊናኑ ያደ ከሰን ወላሂ ላዚም ዮም ለርጊናኑ ያደ አቦ ኮሜንት ኒ ለምን ፈታ አየሩ ነማን ረፍና አልጀረት ያ ሲመቴ ዶክተራስ የሮ ተኪቲ ኢለዋን ተኪቲ ሬፍ መማክስ ሬፍ መማከሱኒ yoo namaan galle taate namni kenna xiqqoo dhiifama waliila ijoolleen tunniin lamaan obboleeyyanii dubartiin ammoo dubartiin beeytanii isii miti haati teen hawwaan kan nurraa daraarreeyyuu dogongoraan abbaa warraa fi waliin jannata keessaa baate irra caallatti namni dogongoraa dubartiin ammoo deddeebitee dogongortii namni wal dhabe boruu araaramu waan ta'eef warri koomentii saayidiin qabatina lachoo obboleeyyan keessanii ka itti balleessellee ka balleessellee qixee madhaabadhaa araarsaa malee amma warri koomentii argitan tokko tokko nama dabbara dhugaa rabbii. Ittifuufi asitti lachuu ijuma tokko laala araarsa bakka wayita dhiifama kana gaafadhu balleessee osoo hin ta'in dogongora namni fedhayyuu namuree hangabar kiyyaanii dogongora Khaliifaa yoo asii jiraata lakkoofsa tokko ol darba araar jedha jaarsa tokko malee jettan kun ani laali dubbiin kun akkanarraa dhumu barbaada waan arafaatee kootti yoo jira tokko barreessa. So kalas dhiifama gaafadhe nun deemna wallahi amma wallah gara kan araarama asin baay'ee asitti akkasitti kana malaalanii namni yaadaa dhufee no seeraan isin ilaalanii gara mana footoonis ilaa jechuudha. Asitti eree kamaannin balaa imalatu annama nama wallolu wajjib bunjaaladhu beektaa wallolu bunjaaladhu alfaallega keessi kiyyana dhayyamu isaayyuu siif haati faatee wallahi siif haati faatee anaaf ijatiyya tabitaatiif tamirgaati isa dhugaa rabbi saayidii qabachuu miti dhuguma isinitti hima atis haati faates ani baay'ee tokko isin jaaladha baay'ee isin kabaju haati faatee haadhuutu akkuma online irratti walloltan yoo jaarsummaan barbaadu jettan haadha faatee haasa'ee dogoggora afaan na bahe obboleettiti yoomaa qoosaaf siin jedhe egaa dhugatti na fudhatta afooyina heellaa jedhe oofiin tarabbiiti isiin haadhi du'aa dhiibtu haati faatee immoo didduu jechuudha. Ati mataa faa jabaata mushurraa ba. Wallahi mataa laafe mushurrummaan waan banana nan godhin hin qabdu. An osoo anaa dur taate wallahi geestii irrallee dhufu achi deemee buna dhuga yaa. Khaliifaan tokko barreessaadha. Khaliifaa faadha faatee fidiitiin. Mushurrummaan badhaan mataa na gaggabaa. Kunoo lakkoo kun abaaboodhaan. Aga leenca erguun malee sitti mul'atu qoyi doktor. Inni darbi. Biyya faranjii jirta abdii hukumee as yeroo jiraata inni darbi. Khaliifaa kana yuka dubbii qabu guyyaa ashitti barbaada jedhee ka walitti fide isa jaarsa bala isin laalaa ture wallahi salaamu alaikum ijoollee nagayaan neetworkiin addaan baase haadha faatee barbaada likkilikki itti maafidi jedhanii fide ani argaa ture dubbii hundaa wanna ashitti akkatti qabee gaafataa jiru dhageeffataa waan ture jette inni waalaikum salaam. Maybe Arafat Rabbi jali la ilani ta kolar biya jali ya. Arafat la ko zakka bare joki indi oldar. Arafat Umar bada waisi metaita ta gara Arafat gordo dur bicha. Uraja demate jafu mamal bekan. Arafat le mi jirdi.
itti warwaadhaa baay'ee jedhanii deema kootu yaani isin araartin ammoo hayaat haadhafaate fi kootu umar haadhafaatee fi kootu ayyee haadhafaatee fi kootu haadhafaatee fi kootu miidii irratti walooni miidii maratti araarsina keessan gaafa sargii ashitti asitti itti qallee araarsamna haadhafaatee anatti baxxaanee abitee bidinsii bitee kiisa badii ana kiisa haadhafaatee maqaan guyyaa gabayaa bade guyyaa gabayaa deebi'aa jedhan miidii irratti maqaan bade asuma irratti olfii waraa godhan umar itti dawwali kootu jedhi itti dawwali karraan haa kenni asirri seefu hin kennu haadhafaatatiin kootu jedhani gaa'is yaa rabbii kiira yaa rabbi ijoollee kana waliin nu qaran Kaliifoo Doktori. guyyaa tiraaka keessa teetta amma hin ciiftaase Tiraakuma keessaan jira barammaa sabibi. salaamu Assalamu alaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa. fayyaa Waalaikum salaam. Amaru. Nasir Anole. Jirta? Akkamni? Jirra jirtu akkam. jedhu Baga jiraatte bannaa tabiibii mudhatu baay'ee yaadamtee argata. Maal goota. Waan kana amma sii fi Nasrii Aanoolee bira ni kutti jee yaadu. Maaliif jennaan isaan lamaanii wal dhabee wanni irra wal dhaban yaada jecha afaanii nama biyya irra wal dhaban malee waan biraatii miti waa walirraa balleessanii waa walitti dabraniitii miti. Aashittiin amma dumaashiin xiyyaa tan ammaaf dumaashii xiyya taate aashittiin dhiifama amriilii soorii bira wanni dabran jiru. Maaliif jennaan waan takka beekuu qaban amma isaan lamaan irraa dubbachuun ani xiyyaa miti. Naaf Hamzaan illee as keessa irraa dubbachuu obboleeyyan lamaan waan ta'eef jechuun xiqqa shoo nurraa achii waan qubatti yaanu hidhan jangise qubni kun cabe qubatti yaanu waan ta'eef. Khalifa. Omar kiyya naaf sabibi. Si dorgaa kottu. Ayyee. Maaliif si dorga jedhu. Ayyee. Nu martu Oromoo Musliima ijoolleen tun takka. Hara saniin furadhe. Takka jedhu. Walaa manduu maalii jettu jinni jaan kan hin jiru. Deemaatiiti nama si'ii aslii Naasir ta'aatii keessaan fixa. Shorkat. aboo asumarratti fi asirratti na arrabsan jette kun haati faatee Asirratti dhufte maal fixa girgirrii bultan dubbattu haati faatee anarra beeytanii lamaanu fixa asumarratti wal arrabsani eenyutu kana waasaappii keessa dalagaa dhaabee isaanii Umar keessaan fixuudhaaf yaaleen ture keessaan fixuudhaaf yaaleen ture. Ogguu dura dubbiin tun dura Istilaa hin uumamu. gargaale kun haadha faatas ashitti sin jaaladha obboleewwan kiyya hin kabajaan hin beekan bakka haati faatee mootu haati faatee barbakkeen biraa miti bar dimbara walitti qotan haati faatee mana Suudaanitii miti mana Oromootu mana sadii malee hin beektu. Sigalee dhugaan jiru kana kun nama 1000 irratti jetteen miti 6,000 irratti ana jira wallaahi. Rabbina shahidi mana Suudaanitti miti mana Oromootu mana asli mana Mubaarak mana reeditiin ala yoo mana biraa akka carraa beektan beeku malee hin beektu manni isin dhibbatti tasa yoo rakkate dhaquu dandeettu dhugaan jiru kana fudha. Waan isin hin beekne kaa'uun immoo fudhatnu obboleettii qabdan jira kenna ilmoo sana dhalaa qabna wanni keessan mushmush jedhanii tokko hin jiru. Hin jiru. Nasrii Aanoolee dubbiidhaa kan ta'a. Akka carraa ta'ee mootu illee ashitti waantu waan samoonni sargisanii haadha faatee suuraa isii olii ofaa ture intarneeraatii sammaataan miidhamtuudha haati faatee wamsa haa jaalattu haa jaalachuu baattu obboleeyyummaa ta'an waan biraa walitti haa qabaatanii tabaddaa'inaat jechoota namaatiin warri miidiyaa kun haadha faatee miidheera dhugaan jiru kana soo kanaaf amma nus warri miidiyaaf ashittis Kaliifas dabalatee everything haadha faataatiin soorii jechuun ni qabdan foon isiin nyaataa turre samoonni sargii ashitti dhugaan jiru kana maal sodaatan dhugaa obboleettii teessan intarneeraatti yoo dhiifama qabu xammaa sirraa xiqqaata nama 6,000 kanarratti ajjeesu yoo barbaadan isinii ajjeesna shunkurtii bitaan akka kenna kun yoo jireenyi isiin barbaanne ol as duuba galti kun mana duuba galti bara mana walitti kanuudha nafaatii faate. Amma isaan lachuun tokkichaati. Tabaddaan miidheera halkanii guyyaa foon isii nyaatta mucayyoo miskiina afaan isii ilaaltanii dhugaan jiru kana. Nasrii Aanoolee galatoomi dubbiin haa kan ta'e dubbiin dheertuun dubbiin heddummaatteef qoriin guuttu jedhan heddummaatteef isa irratti hin fe'anii jedhanii
isin lamaanuu caaltuunii fi Aashittiin obboleeyyan kiyyaa dubbii tana ajandaa uummata keenyaaf godhuu dhiisnee asumatti akkuma isin namni dubbii nurra beeku nama hedduu as keessa jira. Carraatu amma gastiirra ol baasee dubbisa malee nama heera qaceellu gadi fageenyaan beeku jira. Garuu isin lameen kana jidduutti waa hedduu dubbachuun hin barbaachisu waan ta'eef wanni irra wal dhabdaniis waan hin jirre waan ta'eef amma wanni duraan jookuma wali godhaa turtan wanni haadha faatee yookaan caaltuu qaceellotti aarse wallaahi billaahi atiitti daate saniitu hedduu aarse. Aashitti dumaashitti obboleettitee tan sirra guddooti yookaan sirra xiqqoo taatu waan feete haa taatu haqa qabdii. Dhiifama dhugaadhaa dhiifama onneerraa maddee sittiin balleessee dhiifama jeen obboleettiteeti anarrallee isii sittaana isin jidduullee nam tokkollee qilleensillee hin seenu Nasrii Anoleetii fi Asliinii fi Umarilleen dubbinaa hannuu keessaniif galatooma dumaashii xiyya dhiifama gaafadhu. Yee dhagaara laala ani laalle waa balleesse jedhee dhiifaman gaafadhu. Yani badii ufitti beekee namni gaafa dhiifama gaafatu badii ufitti beekeeti miti. Wallaahi badii ufitti beekee dhiifaman gaafadhu. An namni tokko namumaanuu wallolee osoma namni dhugamayyuu qabu wanti sun akka taruuf akka isinuu beektaani haala wannaarra jira waa baay'ee waan na yaaddeessu jira amma irratti yoo asitti balleesse obboleettiiti. Ani si hubadha wallaahi hubadhaan takka intala dubartiiti hedduu takka hubadhaan. Wallahi ta rabbina argu hubachuu barbaada hin hubadha. So yoo isin balleesse dhiifama. I'm sorry. I'm really sorry. Jalqabumayyuu si wajji taphachuu kiyaafu I'm really sorry. Yoo armaachi maqaallee si kaase I'm really sorry. Ka fuuldura dhufuufillee dhiifama. Ka ammaatii miti jechuudha. Ka darbee miti. Dumaashii odoonii fi caaltuun hin dubbanne yookaan haati faateen hin dubbanne duratti namuma fiitii waa ja'an beeytee an bakka tana wayiin naa hafee ilma jaarsaati dhiifama naa godha dubbii tanaan hedduu qaceello jala gadi fageenyaan laala. Yoon si balleessee odoon taane si balleesseetiin jira waan jiru nu jijjiiri maaliif jennaan si wajji taphachuu xiyyaafillee odoon taane waan akkasiitillee odoon dubbanne hangaan si jala dhuni beeytee si jala bakka jirtuttillee dubbachuun waan hin dubbadhu naafaanii badeen naawwa kabajaateetiin beeytaami. Si wajji tapha jalqabumaa si wajji taphachuu xiyyasaniif odoon taane jechuu odoon taane sitti balleesseetillee oduu dhiifama kan hin gaafadhu oduu jetteellee mas dubbii waan hin goone si balleesseetiin jira. Ati obboleettiitii yaa dhiifama naa godhii si balleesseetiin jira jeeti qaceelloo gadi fageenyaan maxxansiif. Khalifa dhiifama naa godhe atillee bakka kanatti ani badiitii ofitti hin argine laali dhiifama kana gaafadhu. Silaalee Asli laalee Nasrii Anolee laalee uummata asirraa laaleeti malee badiitii ofitti beekeetii miti. Yoo ka dhiifama ol gaafachuu taate isiin si ajjeesaa qoricha Suudaanii fuudhee si nyaachisaa jette dhiifama naa gaafattu anallee. Yoo akkas taate yoo garuu dubbiin tun haa cufamtuu jette dhiifama naa gaafattu jecha kana hundaaf yoo akkas taate yoo garuu dubbiin taate jalqabumayyuu yaa simoojiinuu taphachuuf simooliinuu haasa'uudhaaf iyyuu dhiifama naa godhi yoo taate dubbii tana cufuuf dhiifama. Garuu isa ati jetteef ammoo balleesse isa jettuuf ani hin balleessine gara kiyyatti. Jechuun isiin miidhamtuudha. An dhimma isiin irra miidhamte irratti ani bar wanna miidhama isii anaa miti kabaatu. Ani waan jiruun nan miidhiniif an akkam ta'uu qaba. An barbadiin tiyya misqaala zarraan bakka kanatti dargine. Garuu ummatichi yoo dhiifama gaafadhu okkee dubbiin kun haa cufamuuti asirra dhiifama gaafadhu yoo taate dhiifama jedheera. Garuu balleesse isa jedhu hin balleessine. Yoo badii taate badii isiittu anaaf caalee mul'ata malee tiyya natti hin mul'attu. San jechuu hin danda'u dhiifama narraa ta'a. Waan jedhe sanirra balleesse dhiifama. Nasrii Anolee maal jetta? Doktor Asli dha seera. Intalateen irraa qabadhu ta'e nasirraa qabadha. Nasri. Sunillee waan tokko. Ante nasirraa qabadha. Ati ta'e irraa qabadhu qabu baay'ee waa dubbachuu danda'ani. Yaada maadhe. Doktor Asli dha dubbatu achi booda dubbadhu aliraate. Dubbiin tante ananaa taate beektaa osoo anatti illee murtee. Ashi. Amma jaran Aashitti haadha faaxee isin lamaanuu
Oromoon isin jaalatu. Isin kabaja. Ijoolleen amma as keessa jiran kunillee waan isin jaalataniif, waan isin kabajaniif ta'anii isin kadhataa jiru. Amma ani directly ma ashitti irra deebi'ee isin jedhu. Ashitti haadha faaxee si qofaa miti Oromoo guututu miidha dhiyeenya kana. Ka deemu, ka taa'u, miidiyaa irratti, lafa irratti waa'ee si haasa. Jarana kun dhugaa jiru bara. Dhugaan abbaan feetan na jibba abbaan feetan natti ara dhugaan kanuma. Ashitti qofaa miti haadha faaxee Oromoo tiktookii kana guutuun miidha. Haati faaxee dhugaa qabdi. Waan isiin quban qabne, waan isiin hin beekne, waan isiin hin niyyanne hunda jedhaanii turtammaa argaa turre viidiyoo kana bara. Isinii galee. Kanaaf akka Oromoo tiktaa kanaatti illee haati faaxee miidhamtuudha. Akkasii fi jaarsa keetti illee haadha faaxee miitan edaayyuu leencantumaa turtan bara. Roorroo addaati barsiisne akka waan mililikii qabri argitanii isu shigiree lama geemnu. Asli. Dhageeffadha aboo dura maa callisee miti gizee nama calaasii kenne evidensii wajjin gizee doktora dubbatan asli hin jenni kootu dhufee haasaa hin jirru evidensii isinitti maadha ragaa wajjin. Kanaaf ashitti tiyya haga asii jaala dhufu kabaju hin beeyta. Leenca galee kenneefillee yoo akka dhuunfaatti dhiifama. Fi'ee jira bitillee waan har'a kennuun qabu. Afaan gaa hin fixadha. Amma nuyi akka isin wajjin hin taphanne hin barbaannu. Wajjin hin taphanne hin barbaannu. Akka isin wajjin taphattan, wajjin haasoftan, wajjin kolfitan hin barbaannu. Yoo isin immoo wal wajjin taphachuun dhugaa jettan illee rakkoo miti. Isin garuu nuti hawwii keenya isin hunda bakka tokkotti arguu. Wallaahi ana natti tola gizee fi isa wal biratti si wal biratti argu. Isaaf si wal biratti argu namni kolfaa dhufee isin dhageeffata. Faniidha. Jaarsi keellee faniidha. Atillee faniidha. Waa dhufillee faniidha. Tiktaakii kanarratti nama bohaarsitan isin. Wallaahi ani baay'ee isin dinqisiifadha. Anummaan nama hedduu dinqisiifanne kun isin jala taa'ee siraan gizee hundamee jala dabee ta'uu laa ibiseetu. Maaliif namni waan haasofni keessa namatti toluuf malee amma sifaa jira. Wanni irraa si hordofan qabdu bakka jaartii namaati. Dubbaa irraa kaayirootti jaalattee haala qeessira. Gonama lammataa irraa tokko si ilaalu. Because waan gizee kokkolfitu gizee hawaa jettu nama toltuun si jala taa'ee si ilaala. Namni waa takka sirraa barbaadu hin jiru si galee. Kabajaa fi jaalala uummanni isinii qabu kana ofirratti beekati. Nuti isin sadiinuu walumaan isin jaalanna. Ashitti mootuu akka dhuunfatti wal isin jedhu haadha faaxee si qofaa miti. Ana dabalatee Oromoo tiktaa kana jiran hundatu laayikii fi fooloo ofii qofa laalee sosaayikoo isin eegin xiinsammuu isin eegin mucayyoo haadha abbaa biran jirre ta biyya baqaa keessa jiru. Taganaa ammallee waa tokko irra hin gahin ta biyyaa faarawaa si qofaa miti nu hunda miidhaa ture. Obboleettis jedhu gaaftima. Osoo atillee bor waa taate akkam sirra dubbadhaa. Haati faaxee si qofaa miti Oromoo hunda itti qalleesse. Jechi waliin jettan irratti wanni xiqqashoo dubbii kee keessa waliin jechuu akka jechuu osoo hin taane wanni qir jedhee haadha faaxetti dubbii cabse bakka haati faaxee mana Suudaanii oolti nama natti hime wallaahi billaahi jettee akka waan evidensii qabuutti itti kakatte san. Itoophiyaa osoo taate nama mana raagaa dhaqee waa nama godha mana maarratti sirii nama godha namni irraa nyaatu irraan dhugu reeffa isaa biraan dhaabatu si galee. Kanaaf malee jecha waliin jedhiitti boloftaan illee hafata waliin jira. Kuma waliin jira. Isu laalamma isiin dubbii tana dubbii jabdu. Hin dogoggorte. Kakachuu san dogoggortati yoo jechaafuu jette. Yoo namni si jedhe jiraate mootu dhiifama gaafachuun qirsi yoo jette abbaan fedhaa ta'uu fidi. Yookaan immoo dhiifama jedhee yoo waan jiraati yoo haasaa keessa kakatte kanuma ba'a. Laali nama san fidi amma nama sanillee yoo fidan sunillee dubbii biraati jedhe. Bakka nama sanillee wayaadhi. An bar dhiifama jedhaa argooseene. Ani bar dubbimmaan kun haa cufamu kalaas asuma gabbayeetiin hamza bilbilee waliin haasa'uudhaaf yaadeera. Wallaahi bakka jirame. Wallaahi asli. Jechuun amma yoo asillee gabbayee booda nu uffatte jettan. Garuu anam bitamee Ingiliffaan dhiifama jedhe, Arabiffaan jedhe, Oromiffaan dhiifama. Eshi qo'e galata. Haadha faaxee mee rabbi jedhatti miira tasgabbiitiin uummata kanaan maal jetta waan jettu qabda. Akkuma reefsi gorsetti bannaati. Miira keessan seenini Asli dhageeffadhu. Gubataa marqaa hubatatu arga jette Oromoon. Siif gala gubataa marqaa hubatatu arga jette. Dubbiin akka amma ol menne qatanii irra diban kanaa miti.
لا Dhiifama ميرا naa نما godha قد warri as keessa Please jirtan. نما jechuu Hunda kana قد gahe keessanuu akka narratti hin hunda fayyadamu. keessanuu ila Akkas obsaa ture Deebii ila waliin obsaa deebinaa ture. asitti dhaggeeffadhu Isin yoo miidhama dhaggeeffadhu maal jette ammas isin yoo miidhamte ana yoo rabbi nammiine miidhama sii baadhachuu qabatte alhamdulillahi harkaa lukaa ilalan harkaa lukaa qaamaa qalbiidha fayyaa qaba rabbiin bakka takka na balleessee hin jiru. Bakka takka rabbiin na balleessee hin jiru harkaa lukaa qaamaa jismiin kiyya hundi nagana qaba gabbahee kuulii baadhadhee hojjadhee akka barbaade jiraachuu danda'a. Wallahi it's not funny guys. Wallahi wanni kun funny dha miti. Sararuma barreeffama hedduu waa'ee kan kee haasa'u sarara dheeraa hedduu waa'ee kan kee haasa'u keessa sarara tokko kan waa'ee kan kee mana Suudaanii oolti jedhutu iyyuu jiraa jette. Abbaa jedheen ammas yoo fide qaaqa jetteemi dhiira ta'a dhalaa ta'a abbaan kiyya kana dhalcha yoo jedheeni jiraate naa fiddu Oromoo. Ani fudhadhee isin keessaa gad uffadhee mana kiyya gala. Wallahi TikTokii dhiisee mana gala. Abbaa jedhee naanaaf iddoo biyya kana biyya keenyatti ila biyya keenyatti wanni kun osoo ka dhugaa ta'u taate lubbuu namaa gaafataa beeki. Intalti ebaluu mana ziirii oolti jechuu caalii wanni lubbuu namaa ajjeesisu hin jiru. Intalti ebaluu mana qorichaa oolti jechuu caalii wanni nama ajjeesisu hin jiru. Usuu biyya keenya taate narraa dheessan ture. Usuu biyya keenya taate narraa fagaatan ture argitanii. Kanaaf mana ziirii oolti mana hamtuu oolti mana budaa oolti jechuu caalii wanni nama ajjeesu hin jiru. Intalti tun usuu jiru nu ajjeefte. Asli qoosaa biroo yoo taate aniifati usuu jaartii tante ta'e si ajjeesa osoo jaartii tante ta'eeti bishaan danfisee si nagaate asirraa kolfitu jennee walii yeroo dheeraa kolfaan jirru guyyaa takka wallaahi billaahi asli si ajjeesa dhee beeka hin beeku. Hadda garuu wallaahi billaahi mana qorichaa oolti jedhanin jetteemi dhiira ta'a dhalaa ta'a inshaallah hamzama isii jaalatu san illee ta'a nama biroo ka dhuunfaatis ta'a si mataa keetis ta'a abbaa kiyyas ta'a fiddaan ta'uu qabdu wanni ati hubadhu tokko hin jiru na dhageeffadhu wanni ati naaf hubadhu hin jiru harkaa lukaa fayyaa qaba wanni ati naaf hubadhu hin jiru. Hamzaa barbaadde gad dirachuu dandeessa mataatti lukattis dirachuu dandeessa dhimma Hamzaa irraan qabu Hamzaan addas my best brother. Yeroo kafu Hamzaa kanaaf obboleessa jechuudha. Hamzaan yeroo kafu anaaf obboleessa. Jireenya kiyyaaf kan Hamzaa asliin gaafa boolee irraa na fuudhe ni beeka. Reediin gaafa boolee irraa na fuudhe ni beeka. Mubaarak beekuu baatus jechuudha. Hangam walitti dhiyeenya qabnaa waliif fageenya qabnaa. Jidduu kiyyaaf jidduu Hamzaa wanni takka akka hin jirre ijoolleen kun baadhachanii beekan. Argitanii mana isaan ciisaa ture. Qulfii mana aslii hin qabu argite. Isaan na jala bananii ol seenanii gadi bayan ture. Argite dhimmi takkaaf aniifati Hamzaa walitti qabnu kan dhibeessitti ta'ee haadha faatee hooxuuf yoo jiraate malee dubbii kana naa baasi naa baafta. Arsooma na dhoogge, Oromummaa na dhoogge, Islaamummaa na dhoogge, intalti arsii takka dhiira irratti akkas waliin jetti jedhanii waan biraa nuun jedhanii dubbii tana ashitti naa baasi ana cabala feeti gubaa dudda kiyyaati naa baasi dubbii tana dhimma biraa takka yoo si qabaadhe rabbiin fuuldureeti yatana dhaalle tabaruulee na haa kasaarsu. Dhimma biraa takka yoo si qabaadhe dhimma wallaahi jettee kakatte barreeffama jiru kana ammas irra deebitee nama kanas yoo fide qaaqa jedhaartaami qaadni feete haa dhalatu obboleessa kiyya kan waliin dhaladhe yoo taate naa baasi. Ila afaan nagaatiin si kadha. Rabbiifillee jecha lafaafillee jecha boru hamilee guddaa eeggatta naa baasi dubbii kana. Hamilee eeggatta. Boruu carraa wayii eeggatta. Ila afaan nagaatiin si dubbadha naa baasi. Naa baasi tanuma qofa barbaada. Adeemu naa yamtanii adeemu. Asli naa gaafadha. Asliinillee Nasrii Aanolellee hunda keessanillee isin jaaladha isin kabajja waan isinirra darbuun qabu boruu gaafaan ammoo akka asirraa namni diqqaa guddaa wal arrabsu sani waa dubbadhe waan aan hin jedhina dubbiin tu waa fakkaatti waan keessa fakkaataarti haanaa baastu. Kalaaf mute godhan dhadhafaate. Mute godhan. Dhageettan Khalifa Nasri King. Nasri. Lookoo dubbatta moo jaarsaan dubbatta? Lakki lookoma dubbanna amma dubbiin maali jilballee hin qabdu jedhanii nuuf kolcha. Ta dubartii waan taateef jilba qabdetta abboo. Lakki an akkas hin jenne hatummaan jedhadhu toorina tan fedhu jedhi. Garuu amma waan gootan ila yaadni nama garaagaraa yoo walitti dhufee
waan gaarii maddisiisuu danda'a waan ta'eef anamma waa'ee kanarraa gammaa dhuunfaa kiyyatti hin dubbanne garuu yaada namaa dhageeffatu illee yeroo tokko tokko dubbatu caala waan ta'eef mee iluu kenna achi booda Umar illee kenna Raacha illee kenna san booda mataa hiina garuu waa xiqqeetti bichaatanitti maal yeroo tokko tokko laal namni yoo wal kabajee taa'ee kabajaadhaan wal dhageeffate kabajaa san walirraa mulquun gaariidhaa miti. Nuti waa takkaan as keessaan galannu anan mallee as raggatee isinitti hima. Ashittii fi haati baatee jaratu wal lole malee nu jaraan wal hin lolle. Lachuu ija teellata bitaa fi mirgaati. Obboleeyyan ta'e qoosuun tuffii namaa qaban san agarsiisa. Jechallee walitti darbanii waa waliin jedhulleen tuffii namaa qaban agarsiisa. Haalaaf to'aa jabaattu nullee dhiira surree hidhattee yoo dubbii namaallee taate dubbii xixiqqoo akkanaa tanaa miti gurguddaallee nama dubbatee fixeeru. Anamma xumurarra dubbadha waan jedhu barbaadu. Garuu kana booda Ashitti illee haati faate illee walamzalamii biraallee dhiisaa qoosaa fi jecha walitti darbitanillee dhaaba. Of kabajja akka namni isin kabajjetti. Yoo of kabajjuu hin dandeenye ammoo tokkoffaa namni 7,000 fi wayii isin laalaa kunillee maalummaa keessan hagam akka isin sirna qabdan hagam isin akka namooma qabdan isin arga. Yoo seeraan waan namni isin jedhe fudhattanii akka ilmaan abbaa tokkootitti garaa walii fixatanillee akka isin dubartii jabdu walii obsuu dandeettu walii fixatuu dandeettan isin argan. Nullee kana dura qoosaa fi taphaan isin beeyna malee gaafa sirnaa eenyummaa keessan hin agarre guyyaan nu isin madaalluu fi maalummaa keessan isin agarru haadha. Kanaaf seeraan ta'a uummanni as keessa jiru kun uummata kabajamaadha. Waan isin hin jedhan fudhadhaa garaa walii fixadhaa. An kanuma jedhaa itti fuufi namni tokko. Jennure abbo akkam salaamu alaikum. Waalaikum iluu eetaraan teetti. Doktor jirtu akkam hundi keessanuu baga jiraattanii karama osoo deemu nama 8,000 argee mirqaanee dhufeen namni 8,000 kun na arge. Dhiibama wallaahi wanni jechuu barbaade ani ijoollee tanniin akka itti kalaa'utti jechuun asitti illee nama tokko miti beekaan. Haati faatee immoo nama araarsuuyyuu nama araarsaa turte jechuudha. Isimmaan jechuun wajjin deemte jaarsummaa waliin ilaalaa turre bara dheeraa fi akkasitti ijoollee nama rakkistuu miti jechuudha. Achiiyyuu jechuudha. Nama tuqanillee miti. Kanaafi tasgabbaa lafaateetillee tasgabbaayii ashitti atillee deemaa Hamzaa bira deemaa kana tasgabbaayii nullee kan yeroo obboleeyyan keetii isin lachuuyyuu jechuun nuuf tokko